في ماي. شوفي من وين يجي ماي، شفتي؟ جت هناك يمكن كانت تبغى تشيل. شوفي ساعات غالية يا سعيدة. شوفي تخيلي لو سرقتني شو أسوي؟ يوم قلت لها انتي شو تسوين في غرفتي؟ هذا غرفة دومة مسكر. شوفي أنا دومة مسكر ما حد يدخل. وين لقيت باب مفتوح وقفلي هذا باب. Madaamin tun kaakishiin jechaa jirtu sarraatenyaan xiyyaa kutaa keecha seentee osoo ishiin hataa jirtu kaameraan qabee anis sinnaan argeerran dhufe jechaa jirti. Obboloota keenya isin jechuudha gizee mana madaamii hojjettanii kutaa madaamii eeyyama ishee malee walitti seeninaa jechuudha. Ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattootaa hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessanii nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaanaaf taatan waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa garmuun fideetta isin dabarsaa oduu gara viidiyoon darbii warroonni mana kanaaf haarawaa taatan like share subscribe gochuun ni cinaa dhaabbadhaa jecha gara viidiyoo si fideettan isiniif darbaa jechuudha. Akkuma jalqaba irratti argitan jechuudha. Madaamin tuni waan ishiin jechaa jirtu sarraatenyaan xiyyaa osoo kutaa kiyya seentee hataa jirtuun ishii qabee jecha jedhudha. Wanta akka warqii wanta akka sa'aatii kana na jala hataa jirti. Meeshota gurguddaatu kutaa kiyya kana keessa jira. Kanaafuu ishiin hatuuf kutaa kiyya seentee maal gocha kutaa kiyya seentii jecha jedhuun dubbachaa jirti akkuma dhageechan sanitti jechuudha. Inni obboloota koo garuu ani dhuguma kana hin gooti jedheeti siin furadhu maaliif jennaani isheen qulqulleechuuf seentee garuu haa ta'u isheen madaamin immoo gara biraatti fudhatte jechuudha. Anasumarraa wanni isiniin jechuu barbaadu ijoolleen keenya jechuudha gizee mana madaamii hojjettanii kutaa madaamii ishiin seenii qulqulleessi jettee gaafa isin bira dhaabbatteen alatti ishii duuba hojii xumuranna daddafnee jettanii ishee duuba kutaa ishii banaallee yoo argitan itti ol seeninaa jechuudha. Itti ol seentanii hin qulqulleessinaa jechuudha. Hanga ishiin eeyyamte seenii qulqulleechi kutaa kiyya isiniin jettee yoo isin bira dhaabbatte yeroo sanii isinillee ol seenati qulqulleessaa malee bakka isheen hin dhaabbannetti isin bira hin jirretti kutaa isaanii seentanii hin qulqulleessinaa. Ani amma jechuudha akka mataa kootitti yoo ishii seenii dhaqii qulqulleessi homtuu hin jiru naan jetteen alatti seenee hin qulqulleessu jechuudha. Ani kanan qulqulleessu kutaa ishii kan bakka iddoo hirribaa malee iddoon meeshaa godhattu iddoon meeshaa ishii uffata ishii godhattu kifilii biraati jechuudha. Kifilii san odoo wanni fe'ee galee banaallee jiraate kifilii sun kosii ta'ee akka tasaa banaa ta'e yoo nan argee kosii kanan xaraga jedhee itti ol seenee hin xaragu jechuudha. Siruma ishiinis xaraginaan hin jettu anis itti ol seenee hin xaragu jechuudha. Ishumatu ofuma ishiitii gaafa xaragachuu barbaadde xaragattee yoo xaraginaan jechuu barbaadde immoo koottu naa xaraginaan jettee ishiin na bira yoo jiraatte seeniin xaragaa jechuudha. Inni asumarraan kanaaf jechuudha. Isaan immoo amma isheen ka miskiinummaa ishii qulqulleechuu ol seennanii madaamin immoo waan biraatitti fudhattee hattee jetteeni baay'ee namatti dhagahama dhugaa akka mataa kootti natti dhagahame jechuudha. Innaa obboloonni keenya jechuudha wantoonni gola ormaa keessatti icciitiin isin of eeguu qabdani jechuudha. Amma nuti ka meeshaa qabna mana madaamii keessa meeshaa isin jedhu shaantaa ni qabna shaantaa uffata keenya ni qabna jechuudha. Namni shaantaa guddaallee dhabu shaantaa xiqqoo biyyaattiin dhufe hin dhabu yookaan immoo doolafa meeshaa isaa keessa godhatu hin dhabu jechuudha. Namni uffata ofii hin dhabu. Amma ani kanas hin jedhu uffata keessan galgala yeroo raftanii kutaa keessan galta yeroo hundumaa tartiiba isaa milkeeffadhaa. Laalaa jechuudha. Madaamonni gizee dhara barbaadan fakkeenyaaf mindaan keechan isaan irratti baay'atee deemee mindaa sin gaafattan yookaan mindaadhaan kan caqacaqatan yoo ta'e maal godhu rakkoo isinitti fiduuf yaadu jechuudha. Rakkoolee akkamii yoo jettan keessatti madaamonni akkanatti nama shakkan kuni meeshaa isaanii wanta akka warqii wantoota gurguddaa kana maal godhu gizee ati dalagaadhaaf iddoo biraa deemtu isaan immoo dhokatanii sin duuba galanii shaanxaa keechan keessa godhanii booda hin hatte jedhanii rakkoo cimaadhaan namarraan ga'uun danda'u jechuudha. Yeroo kana immoo ati shaanxaa kee keessatti meeshaan ishee kee yoo argame meeshaan ishee yoo argame
maal gochuu dandeechare dhugaadha waan ta'eef kanaaf maaliifin kana sinii kaase hiriyaa tiyya takkatu hojjeta jechuudha biyya kana ishiin xalaba osoo hin taane ala hojjetti inna mana wayi gara baadiyyaatitti ishii ga'ee galte jechuudha. Inna guyyaa tokko madaamin ishii iddoo biraa deemteet mana obboleettii geessite yeroo mana obboleettii geessitu isheen mana obboleettii sanitti odoo obboleettiin hin ajajin kaatee mana obboleettii san qulqulleessitee hojjettee fi waa hundumaa saddaatee fi erga xumurteen booda madaami sun itti gammaddee maal goote warqii harkaa akkasumas qalabatii sa'aatii babbareedoo uffata wanta garagaraa habilii birrii minaamina kenniteef jechuudha. Yeroo kennituuf kana ishiin fudhattee kaatee guyyaa kaan madaam ishii deebinan madaam ishii wajjin gara manaa deebite madaamin ji'a lamaaf ishii fudhatte jiini lamaan sun dhumatee galuuf kaate jechuudha gara biyya iddoo boqonnaa ishee yookaan iddoo ijaazaa ishiitti jechuudha. yeroo kana maal goote darajaa duraan qulqulleessitee hin beekne darajaan fooqidhaa gad dakaati warra dakaatitti qulqulleecha malee shiimti garuu gaafa shiin galu kaatu kan dhaqiitii fooqii kana darajaa kana hundumaa xaragiitti dhiqii jettee ajajje jechuudha madaamin ishiinis hin dinne ishii tolee jettee kaatee xaraguu deemte yeroo isa xaraddee ol deebi'aa jirtu yoo ol deebitu madaamin maal goote shaanxaa ishii kan gadi zaraggaftee gadi naxxee meeshota habiliiwwan kana keessatti arginan kuni kan eenyuti kana echaa fidde jettee itti kaate jechuudha yeroo kana mee obboleetti keetitu naa kenne gizee achi deemne san jennaan amanuu dadhabde jechuudha akka waan meeshaa ishii jalaa hatteetitti indagana micayyoon aartee ana birruma kiyya minduma kiyya naa kenne malee kanniin fudhattullee idaatti hin qabu duras ishiin naa kenne jennaanin isobda ishiin siin hin kennine jette yoo barbaadde dawwalii gaafadhu jetteeni booda dawwaltee yoo gaafattu anatu kenneefi mee malee ishiin natu kenneefi jette obboleetti yerootti himtu akkamitti waan akkana jijjiiru kennitaaf jette obboleettitti yoo kaatu hiriyaan tiyyatuun immoo aartee maal jette guurradhani birri kiyya malee hin barbaadu jennaan madaamin immoo qixaatidha birri 500 sirraa mura jetteen gidduu kanatti madaamidhaan nutti bu'anii kanuma keessa abbaan manaa ishee immoo fayyaalicha waan ta'eef anitti asiif guutaa ishiin xiqqoo mataan ishiin hojjetu waan ta'eef kanatti akkana godhatti ishiitti aariin jedhee birri san dabalee fi habiliiwwan wantoota obboleettiin ishii kenniteef ishiin guurrattee dhiiftee fi biraa deemte jechuudha ishiin akkasitti silaa hin hatte jechuu barbaadde jechuudha inna kanaafi wanti akkanaa kunis madaamota irratti ni mul'ata wanta tokko dhossanii shaanxaa namaa keessa kaa'uudhaanis ijoollee baay'ee miidhama akkasii irraan ga'anii jiru waan ta'eef mana hidhaatti isin darbatu jechuudha waan biraallee hin godhan kanaaf kanneen irraa of xanaqqaqaa of eegadha kutaan keessa yoo qulfii kan qabaatu ta'e kan qollofamu ta'e qollofaa jechuudha dhugaa rabbi maaliif kutaan keessa waan ta'eef hin qollofama taanaan qollofadhaa jechuudha gizee gadi baatan inna amma kiyya kun duraan qulfii qaba ture inna amma garuu qulfiin na jalaa tabalaashee akka carraa ta'e kutaa kiyya kan akka barbaadanitti seenuu akka barbaadan waan barbaadan inni jedhu jechuudha garuu gamma shaanxaa koo yoo fattashan ka argeen beeku yeroo hundumaa namni likkeeffadha jechuudha meeshaa kiyya akkamitti akkan ol kaayee biraa gadi ba'e ganama bazawii yoo irribaa ka'u kutaa kiyya milikkeeffadhee shaanxaa kiyya meeshaa kiyya hunda isaatu milikkeeffadhee tanan biraa ba'a jechuudha gaafa garuu akka milikkeeffadheetti arguu baadde eenyutu jedheen gaafadhaa jechuudha ni yaraa jechuudha ijoolleen immoo natti himti jechuudha akkasii siniin jedha kanaafi akkuma madaamonni gaariin jira madaamonni baay'ee hamuunis ni jiru keessattuu mindaa keessa madaamota irratti hin tursiisina warroonni madaamota keessa hin amanne isaan badduu ta'an taanan mindaa keessa irratti ciqiccii qabu taanan irra hin tursiisina jechuudha garuu immoo isaan ciqiccii hin qaban taanan yeroo mindaa sinii kennan isiniin caqaccaqan taananii rakkoon qabu jechuudha irratti illee tursiiftan garuu kan nama caqaccaqan yoo ta'e boruuf balaan taane nama saaxiluu danda'u isaan immoo akka gubbaa addaatanii miti beektanii keechi isaanii gurraacha tasa waa nama godhu oduma nama jaalatu fa na jaalatu jettee oduma yaaddu waanuma si jaalatan fakkaatanii rakkoo sirriirraan ga'u siniin jedha ani viidiyoo kun yommuu asumarraa nan goolabaa turtina wajjin tuggootaniif galatooma hanga viidiyoo biraatti nuti deemtutti chaa'u baay baay